فانا جيت ما انا سيجاره نا واي دكتور واي واقع فدا انا هندي كاي وانا كغافدا قاني بيرا فدن فكانيا زنت فدينا دلاله تاتني قاني بيرا فد فكانيا بريكو ترباتا ما هاتاتو جهاتا ما هاتاتو بري دا فدي اوكي قاني فدي بيرو جيتي دكانا مدامي راكو مشان هاتو كما جهاتو الراس الثاني لازم غشتن ايسي كمال تو بري جاجي ايروسي من مدامي سنتي جاجي بريكو ما يبل كما الرافوتن كمال يتغرافوت يكون زارا بكا كمال يدني كانوا بيتشا دي لازم يسين قاني في الدري بري حقنا الرافو الثاني سيغله انا لما نياتي رجرا اما انت اني يوم ما في دون في سيغله انا مسكه مجولي لا دغه فدو نما بدي سي حركه كيدي بري نما بدي دغه فدو بري اتي جاجي الرافو مدامي دي بشان هذا هو اسمي كندي اسم مدامي رافو كامني كسي كسما رانياتني يعني دلالة دي سين كامني كسي رانيات انا كانت تسلو اكو مكاني كان بابا ودي نفتبري كان كنا رافو سياني ati kabajaan naan geessite naa gashite kabajaan si kenne siigale fakkeenya birri isin jaajaa irraa fuudhan qabenne sanuma bichaa hin bas sanuma bichaa hin birri isin jaajaa nama irraa fuudhan kan madaami laati birri kuma shan kuma jaa isinii kenne bayanii yoo ani nama hamaa ta'eef yoo ani birri ijoollee nyaadhee jiraadhe narra taa dubbatan ani laal amma istirja amma jaartiin tiyya jette ali jaartii tana jechuun situ akkana na godhaa jira maalu marabbu makeeti jedhi ani birri isi bakka ani dalaga mayyuu hin galchu jette agar as keessa fira hoyi qabdi asan jedhani namni sun asanii san bilbila sana kennite deemi rabbi jedhi deemi paaspoortii isi kenneefi ala gabbaamne paaspoortii isi kenneefi deemi gara barbaadde bakka barbaadde deemi jedheen sare tezara daga utti jira daga amma timira keessa bayi fira argadde jette mira keessa galeni ujoolleen Dubai dhugaa dubbachuuf yoo ta'e na dhagaa jirta bani viidiyoo qotat an dhagaa utti jira amma asli na fitachiisi koy ana ittiin ana kana tumura waan koy man tumuratini daara dhagai an jechu ujoolleen Dubai isi warra xannaati warra dhugichaa caala na jaalatti dhugaa rabbi jechu isi warra isin irraa dhaladhe caalaa na jaalattu ijoolleen Dubai kama dhugaatitti maalina waggaa dhidhami tokko quba isin hin qabu nan beeytanii isin hin beeku inuu nan beekanii baran kanaafi amma jechuu amma an dhugumatitti malaal ati foon kiyya taateef ijoollee Dubai tagidee an rakkadhu na wajjiin rakkattu tagidee an gammadu na wajjiin gammaddu tagidee an gaddu na wajjiin gadditu dabun barbada wallahi oromo adunya kara jiru keessa haga ijoollee Dubai namni na jaalatu jiru maa isin uragaadha indukuma rabbi sitti maan laaratin amma mucaan paaspoortii illee sii kenna birrii mootu akkaataa inni jedhu kanaan wal dhabdammoo ati birrii dalagattu hunda akkuma nama midhaan gidee kan warri kenna naqee gootaratti naquusa waan isa bira kaattu seetamoo waan inni jedhu kun akkamii birri dhugumaan ka dhugaa meeqa biraa qabda paaspoortiin kee amma siif fidee dhufa bakka birrii tana xiqqoo keessatti ilaali dalagaaf namni illee waa onnoo godha ishee dubbadhu ani dhugaa rabbi dubbachuuf yoo taate dhibba jaha harkumatti nummaan narraa fuudhe kuma tokkoof dhibba jaha harkumatti achi lakkaa'ee isumatti kennu maal irraa fuudhe kun hattuyyuu nama guddaa jaartii qaba jedhe ani ijoollee beeku sama argachuudha kootiin ani madamiiti yallee baay'ee tokko walii galeen madamiiti nama gaarii beektee sarraatanyaa laman danda'u sarraatanyaa laman danda'u bakka ani hin barbaadu isin jettee tumaan bira iyyuu nan deebifne isumatti na fidde nummaa naa fiddu jedheeni isaan bira na fidde yoo ani si isa bira dhaqu birrii kuma tokko waan harkaa qabdu kuma lama harkaa qabde dhibba shan nami niitii isaa biratti dhibba shan naa kennite namitti isa waan ammati niitii ta'e mana olta ala olta malee waan isin keessirtuun beekta inni amma akkan isii goote jedha malee biiroo keessatti boorsaa si fannifadhee deemuun akka cirteen har'aa waggaa alama addunyaa keessatti gadi wallahi mimmaan biiroo san keessatti mimmaan na boochifte kolfin doktor warri Dubai akkanuma nama godhaa hin kolfini dhageeffadhu waa isin si himattu wallahi billa alii kanan beeka garuu dhageeffadhu kolfini jira asli dhagai biiroo keessatti boorsaa diqqoolee haara waqaan kee bitadhee deemuun baasaboora keessaa qaba birrii keessaa qaba akkatti gadi diidee birrii harkaa qabdi amma tan irraa fuudhi jetteen
birrii sanan gallaan sheeytichi waillee bira dhaabata odoo sheeyni sun akkatti bira jiru birrii 1,600 itti kenninaan hin qabdatanaa iyyuu miti fidinaan jedhe innummaan kun lammallee sama bira jira si harka jirti birriin fidinaan jedhe birrii 200 ijoolleen tiyya biyyaa rakkinna qabani birriin nasaami kanan erguu fi dhabeeta saba kiyya akaawuntiin atti ergatan birrii 200 irraa hambisee birrii 1,600 itti kenne birrii 200 guma Video ban. Ija keessa alle sobaaf kan adda ban video. Ija keessa na laalaa. Ija ke maatii. birrii 200 Video ban. sila mimmaan Akkamitti beeka yoo sabaa jiraatti. Eeywa. ila laga wallahi sabuani wallahi annama sabu miti annama kanama le barbadu miti Nadaga. annaka tiya le Amma nadaga. kuna san Nadaga. bin dunya kana kana Nadaga. kayu annama Nadaga. kanama barbadu miti Nadaga ika. asli Nadaga. daga Oi. Sagaleen kiyya dhagaamo. in daga ya ma daga ya jirta Dhagaamo. Waasitti ma. Birri jettee nama waliin dhabii nama caala. Dhageeffadhu nama caala. Nama caala ishee kanaafi yoo dura nama qabdu jedhanii si miidhanillee amma itti seenuuf amma dhageeffadhu. Paaspoortii yoo si kennanillee qoyka. Paaspoortii yoo si kennan birrii dalagatte argatta. Ijoollee teellee mootu wannoo akkaawuntaansitti ergansan yoo natti ergite tamarrua tikkeetti sirraa akka faloodu anuu si ergaaf. Baasiitti aantu achi aantu dalagatte ergitaaf rakkoo miti. Ijoollee sadii qabatte mana birri isatti maal erga maal birriin ati biraa qabdu ka dallaalaa ka inni jedhu kana moo ka biraa bira kaayatte. Zara asli birri waan takkinni naan ergu Zara goos Zara na dhaggeeffadhu agartaami daga jira ati nama guddaa agasi kabajuu sin beekti. ani nama guddaa naan hin jedhin ani guyyaa mana kee dhufe ati dullatti jaartii naan jettanii saree na goosa malee Zara na dhaggeeffadhu ijoollee qabda. Gaaricha miira keessaa baay'ee kan lole. Ijoollee qabda wallahi ani dhagaye. Dhageeffadhu an birrii fi miti. Ani si'ii miti jecha nin beekti mana kana keessa eenyu onna beekti har'a eengaddallee gizee poolisiin dhuftullee ala kana keessa deemtee waan ati haasayaa turte wanni ati amma haasayaa jirtu kun naan jettee nadhitti mana naan hin jenne sitti baata jettee qulfii makiinatti yoo na darbattu san maama jaartii akkanaan jettu ani yoo gizee qulfii makiinatti na darbattu sani maaliif akkana hin jenne Gaaricha miira keessaa baay'ee kan waan hundaan haasayanii bara. Amma nu jaarsummaa haasayaa jirra. Uummanni miira keessatti galcheetiniin na jalaan rakkisuu barbaada. Dhagaye. Gara nama kana beektanii nama kana Amma ana dhageeffadhu. amma mee ila Uummanni ana itti maali? Ana itti ba'a. Uummanni amma as jalatti isa arrabsee si miira keessatti galchee waan badaa sirraa baasee obboleettii asii akkatti dallaalli ajjeese akkatti makiinan akkana gore jedhee reeffakee olii qabboosotuu barbaada. Miira keessaa bahi hin lolini ammatti ati waan feetu qofa natti himadhu mucalleen kana atis tana homa rakkoon hin jiru. Mallaqa illee kuma amma dhugaa dubbachuu yoo ta'e ani bara garuu amma tasi maal fee? Asli Zara gaafa birrii 1,600 irraa fudhadhee Zara bakka barbaadde deemi ani birrii hayti kiyyaa kana sirra jira guyyaa qiyaamaa si gaafadha siin jedhee gadaa istiidiyoo Maamman Nuurafos si baasee paaspoortii kee harkas si kennee deemi siin jedhe maaliif hin deemin birrii kiyya guyyaa qiyaamaa si gaafadha deemi gaafa siin jedhee gaafa ijoolleen na bilbilchiiftee ani dhufee eegasiiyyuu fuudhee manas si deebise ani paaspoortii keellee waanuma hunda gaafa san sii kenne gaafa san maaliif hin deemin. Baasaabora naa kennitee deemi yoo naan jette baasaabora odoo natti hin kennin na baatte gaafa sanillee baasaabora na dhoorgate jedhee ijoolleen sitti dawwalanii dhuftee baasaabora naa fiddee dhufte. Abiibti rabbii jedhi kijimin ijoollee dura paaspoora harkaa qabdaan nama takkan nani manne eegasi kunoo ijoolleen hin jiran nama jiru waan Zara waan hin taane naasa'in. Namni lafarra ijoolleen dhageeffadhu ijoolleen gaafa san as jirtu wallahi rabbiin musiibaan taane si buusaa hin kijibin qasaman billaa hin kijibin paaspoortii kee jalqaba sii kenne ani paaspoortii kee jalqaba sii kennee deemii birrii kiyya ammoo dhageeffadhu birrii kiyya guyyaa qiyaamaa wallahi fuulduree rabbiiti sirraa fudhadha ani sirraa hin fayyadamne sirratti kasaare kasaaraa kiyya ammoo
guyyaa qiyaamaa si gaafadha ati haadhatiyya an osoo ijoollee biraa beeyte warra hin dalagadha jedhe hin dalagatan hin dalagadhu ka jedhe immoo birrii istirjaa biiroo kaashii ani nama seeraan dalagu ani dallaalaa miti birrii kaashii waan biiroo deebi'u ijoollee deebisanii kaansileeshinii paaspoortii fi fudhatanii gara barbaadan deeman nama takka wal dhabee nama takka imaaraatii kana keessa namni takka nan himatu garuu jecha haadhomaaf si kabajee kabajaan an si kabaje sun waan hunda ta'ee hadha deebitee jechuun hadhi duniyaadha anis birrii keenyaadha atis birrii keenyaadha na taasaa jira dhageeffatu paaspoortii kee sii kennee waan hunda sii kennee an kisaaraa kiyya rabbi irratti hirkadhee kasaaraa kiyya homaa rakkoon qabu ani guyyaa qiyaamaa si gaafadha jedhee paaspoortii kee sii kennee alatti si baase eega alatti baase kuno akkana jettee ijoolleen adda dawwachiis ijoolleen gaafa san dawwalanillee yoo jiraatan kuno azzala yoo jiraatan ergadhaa ol isin haa galchuu hin dubbattanii ragaa jiru jechuudha achi deebitee fuudhee ijoollee san wajjin isiin jedhu hin deemu ijoollee kan wajjin hin deemu eega si deebitee mana si deebite eega mana si deebite na deebiftee minarraa dhagayta asli mee mi'uutiin isiin akkanuma isiin nama jalaa dhabe isiilleen jedhini alii kiyya nama guddaadha isiilleen jedhini innuu firummaaf akka maatiitis si dubbisaa jira asliillee kabaji alii meeqooy erga paaspoora kennitee fi deemte akkamitti irraa fuute lamuu paaspoora isii akkamitti irraa fuute amma wanti si gaafatan paaspoortii sanii torbee tana keessa baasafoora wanni inni natti darbaa gaafa sanga'e wallaahi lubbuutii yabbaya malee mana kiyyatti hin galtu naan jedhe maalirraa galuun kuni kaabeeyta qaraamaa ji'a sadii qabdii birrii ji'a sadii ittiin kennin jetteen namittiin isaa namicha na fudhate isiin jennaan ani kana ji'a sadi mana kee taa'e ji'a sadi hojjedheetiin yoo qaraamaa jettan kafalee jedhe ani akkam akka ta'u haadha beetasabaati jedhe wallaahi lubbuutii yabbaya malee jedhe makiinaa keessatti lakka tokkuufa ila lubbuutii yabbaya malee shaantaa gadaa darbanii mana kiyyatti hin galtu naan jedhe eegan galtu naan jedhe isilleen immoo hin galtu mana kiyyatti jetteen micayyoon mana jirtu daa darbitu shaantaa gadi jette eega deemteetiin hin dalaydee ji'a sadi birrii kafaluu didde isiin jennaan shaantaa kii fudhadhee gadi ba'e baasafoora natti kennuu dide odoo an ala dhaabadhu ala san dhaabadhee booyu achitti namni karaa deemu natti dhufan maal taati jennaan akkatti baasafoora na dhoorgatee na dhaabaa jiranii halkanii narraa ba'i jedhanii jedhe halkanii amma achumatti jarri kun lakkoofsisaa hin qaba ijoolleerraa fudhadhee lakkoofsisaaniitu qabu ani ijoollee mana keessa jirturraa fudhadhee irratti dawwale itti dawwallaan dhufuu dide narraa kaasuu dide sagalee ergaaf sagalee imimmaanii ergaaf namaa sare naan jechuu dide narraa fuudhanii lakkoofsisaatiin itti bilbilanii ijoollee wayisitti kennachuu barbaade nama shanii ati biiroo keessa hojjattii mihaati mana keetii jedhanii san seeyaa mana bahee dhufee sababa san argadhee gaafa sanuu baasafoora irraa naa fuudhan. Namni sun asdala jira daaraan kijibi subhaanallah ani kan ani dhawwii miti ani majnuunaa miti. Amma kana dubbii kana isi asli amma atillee wanti rakkate nuu gala dhagayi asli wanti ati rakkate nuu gala asii maatiidhaa sitti dhufanii asii mucaa kanallee akka itti dhufe innu osoo si ta'uu baate hin dhufu nu martuu hin beeyna amma murtiitti deemi amma waan si dhibde nama biraa dhibaa hin jirtu asli numa si wanti si dhibde sun ana nan dhibdu dubbachuu hin danda'a mana kee ta'eef malee amma dubbii tana ati fidde akkanatti maatii kiyya irratti hin kadhadhu jetti maatii kiyyaaf ammootu hin dubbadhu jedhaarta dubbii tana cufi paaspoorta haa kennuuf haqa irraa qabdu yoo hin qaba jedhe haa kennuuf hin qabu yoo jedhellee nagaan ofirraa paaspoorta isii kenneefi haa geegessu ati dubbii tana keessan seenuuf dhiibaarta namni si dhiibaara dubbiin nama aarsiti anuu aaree jira ali amaanaa rabbii hayni isii yoo si bira jiraate homaa tirfii itti naasayin akkuma aslii ilaali asliin siile osoo ana taate asliin hin dubbata osoo nama biraa taate hin dubbata Jamila na dhageeffadha ali kiyya bakka homaan himatinillee homaan himatinillee badduullee dhiisi paaspoorta isii eenyu kennitaaf Ali bakka dhiisi Jamila na asli daqiiqaa naa kennaati waan jiru takka takka lama isin himee waan jiru isinitti himee dubbii kana xumuraa mee daqiiqaa naa kenna daqiiqaa shanii takka naa kenna daqiiqaa shanii takka naa kenna
Ali nama si beeku tokko takka qofa waa si gaafadha jedhisi Ali ana xayyibaadha na dhageeffadhu an si beeka yeroo isin tokkoffaa irratti Aliidha jettee wallahi fiigee profaayilii kan kee ilaalee tiitookiya seenee wasaappiin illee ilaalee Ali kanaa laata Aliin kun miskiina fakkaata jedheenni si ilaalee jedhisi na dhageeffadhu amma birrii ji'a irraa fuutu kana waa takka si gaafadha na dhageeffadhu haga daamummaa kiyyaatitti illee qaamaan illee argiteerta si kabajjalleeni okkee qoy kaa si beekaa na dhageeffadhu na beektaa birrii sirraan ergadha akka fedhetti liqaafa naa gashiteen eeggattee narraa fudhatta si beekaa na dhageeffadhu. Ji'aan si irraa fuudha kamiin Zaara birriin ji'a. No ka isiin na dhageeffadhu kaanatu sitti himata takka qofa si gaafadha na dhageeffadhu. Qoy doktor qoy waa gaafadha ani hin beekaa qoy waan akka gaafadha qaanii biyyarraa fiddan fakkeenya isintu fidee ennaan dallaala taatanii qaanii biyyarraa fidde fakkeenyaaf birrii 70 haa taatu 60 haa taatu birriidhaan fidde okay qaanii fiddee biiroo geessitu kana madaamiirraa 5,000 haa ta'u 6,000 haa ta'u irraa fudhattanii laazima galchitan isii kamaal ta'u birrii ji'a yeroo isin mana madaamii seente ji'aan birrii 200,000 irraa fuutan kan maaliiti irraa fuute kun Kamali me kano bicha deebisi lazima isin qanii fiddani birri hagan irraa fudhattani siigale ana nama nyaatee jira ammaan tanaani yuu nama fiduun fedha siigale an nama si kabajjulle namni si nyaata abbaan fedha si nyaata la dhageeffadhu nama gubdi isin haadha kan keeti bar nama gubdi na dhageeffadhu birri ati ji'a irraa fuute kan madaamii 500 haa ta'u 1,000 haa ta'u isinii kenniti isin madaamii irraa fudhattan kaaminni ka isin kaddaama irraa nyaattanii haadha keeti isin kaaminni ka isin irraa nyaata ana kanatti si dhufa akkuma qanii kan baabaa wajjin dhuftee birrii kan keenarraa fudhatte sayyanee ati kabajjaadhaan naa liqeessitee naa gashitee kabajjaadhaan sii kenne sii galee fakkeenya birrii isin ji'a irraa fuutan kaminneen sanuma bichaa himi bas sanuma bichaa himi birrii isin ji'a nama irraa fuutan kan madaamii laatin birrii 5,000 6,000 isinii kenniti isin